Ini bisa beredar tahu rabbani ama bagau abur hagau. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya kabajamuuf jaallatamoo akkamna jirtan fayyaadha. Dubbiin tolte jechuudha. Nama taa'in dadhaban waan isa teessisuutu gad dhufaa jedhan. Mootummaa kan waggaa 7 guutuu hayyoonni Oromoo, uummanni Oromoo karaa dippiloomaasiitiin, karaa adda addaatiin mootummaa sirna biltiginnaa kana itti waywaataa dhaqanii gorsanii wanti gurra hin qabdu, ija hin qabdu, nama hin dhageessu, hallayyatti deemu malee. Eega hallayyatti deemu. Ardha immoo waan taa'in dadhaban. Wanti hundinuu gaafa ukkaanfamtee booddeen isii dhohuun isii inuma nafne jechuudha. Mootummaa taa'in dadhaban, mootummaa biltiginnaa, mootummaa jechuullee namatti ulfaata. Sirna biltiginnaa ka taa'idhan dadhaban. Ardha dubbiin Oromiyaa keessaa akka bara qeerroo muuvmantii sanitti dhootee jirti jara keenya. Dhootee jirti. Boombiin waggaa 7 owwaalamtee lafa taa'aa turte, qeerroon dhokatee ciisaa ture, riphee ciisaa ture. Qabsoo dhoosii jechuudha. Duraan dursee kan hin galatoonfachuu barbaadu Biraanuu Naggaa fi sirna biltiginnaa akkanatti dhidhiibdanii qeerroo keessattuu barattoota yuunivarsiitii gara qabsootti, gara fincilatti mirga isaanii akka falmataniif dhiibbaa kan itti gajjabeessuu keessaniif waan dassaa gootan jechuudha. Maal jennaani? Ibiddi barattootaadhaan qabsoon qaanqeen qabsoo barattootaadhaan qabatte abadan inuma hin dhaabne beeka. Hanga mootummaa san garagalchitutti. Bara qeerroo irraa fakkeenya fudhadha. Bara qeerroo muuvmantii ta'a Bajaawarfaan OMN waliin wal tahanii rogeeyyii Oromoo, qaroo Oromoo, barattoota Oromoo waliin ta'anii qabsoo geggeessaa turan. Barattootaadhaan maastar pilaanii sababeeffatee qeerroon Oromiyaa qaanqee san barattoonni Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa keessaa dhoosi jechuudha. Qaanqeen achirraa billic jette Oromiyaa guutuu wal geesse TPLF hanga funyaanitti hidhatte taankii fi baankii harkaa qabdu dippiloomaasiidhaan East Afrikaa keessatti number 1 taate buqqaaste jechuudhaan waggaa 4 keessatti. Ardhaa qaanqeen ardhaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii Oromiyaa hunda keessa jirtuun tan akka agartee yuunivarsiitii Arsii, Salaalee kana keessaa, Dirree Dhawaa keessaa, Bulee Horaa kanaan ardha jalqabde. Hunda isii Oromoo qeerroo fi qarree Oromiyaa hunda isii akkasuma ummata Itiyoophiyaa hunda wal geessite bara kanaa beeka. Sochiin ardha barattoota yuunivarsiitiitiin jalqabde kuni Itiyoophiyaa hunda wal geessite jechuudha. Because bara qeerroo muuvmantii san Oromoo qofa kan qabsoo geggeessaa ture. Bara kana naannoon Amaaraa mootummaa jala hin jirtu, ofirra dhaabbatee falmachaa jira. Naannoon agartee Tigraay Itoophiyaa jala baatee jirti. Naannoon Oromiyaa, naannoon Somaalee, naannoon Gambeelaa hiriira dhoosee jira. Naannoon agartee Dabuubii akkasuma hiriira dhoosee jira. Ardha kuni walitti dabalamee dhoosi qaanqee ardha barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu baay'ee keessaa dhoosan kanaan billic godhan kanaan wal geessee biltsiginnaa duraanuu darree yaa rabbii kiyya dachiina godhi, yaa rabbii kiyya maal taa jettu galaanni walitti dabalame kun akka haqee dabarsu ani shakkii takka illee hin qabu jechuudha. Isinii galame. So kanaafi Oromoo jiruun isinii qaaloyti. Oromoo gabbaatanii galuu dadhabdan. Oromoo olomaawota keessan isin jalaa fixan. Oromoo qeessota keessan isin jalaa fixan. Oromoo qeerroo fi qarreen galaa fi baha dhabdee walitti qabamee rashanamaa jira. Arsii keessatti Harargee keessatti kaleessa qeerroo nama 8
badii takka malee rashanu yaadadha. Goleelee Oromiyaa keessaa namni irraan dhumin hin jiru. Bilchiginnaa yeroo kanatti kaan ajjeeftee kaan maal goote kaan ammoo dirqiidhaan gara lolatti qoraan gootee lolatti oofuudhaaf hojjechaa jirti hanga dhumatti jechuudha. Kanaaf dhaamsi kiyya guddaan uummanni Oromoo bal'aan kaabaa fi kibbaa dhiyaa fi baha osoo waliin qoonne qaanqee irra barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessatti qabsiisan kana itti makamtanii mootummaa kana xumuratti godhuu qabdan jechuudha. Murna maafiyaa group kan isin qorqaa jiru kan misooman sammuutti isin baase matarratti isin baase ilmaan isin agartee isin guddifachuu isin dhoorge lafa qotachuu isin dhoorge jiruu isinitti qaaleesse isin jaanjessaa jiru isin saamaa jiru goolabatti godhuudhaaf qeerroo fi qarree cinaa dhaabbadhu. Qeerroo fi qeerroo barattoota Oromoo tanarra qaanqee sochii kana qaanqee agartee fincilaa dhoose kana itti makami. Dhaamsi kiyya kabooda kan waliigala. Hooggantoonni agartee raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa, miseensonni poolisii Oromiyaa, poolisii federaalaa, akkasuma kaadireleen aantummaa qabdan. Saba keessan hin miidhina. Gochaanis haa ta'u, jechaanis haa ta'u, saba keessan hin miidhina. Mootummaan kun galaanni walitti dabalamee sochiin uummataa gaafatti makame yeroo murtaa'aa keessa dhabamuun isaan hafu jechuudha. Dhaamsi kiyya guddaan qondaaltonni mootummaa gurguddaa ministeera irraa qabee hanga raayyaa ittisa biyyatti poolisii federaalaa bulchitoota jalarraa gubbarraa hanga gaditti hundi keessan aantummaa saba keessanii agarsiisa. Saba keessan hin miidhina. Poolisii Oromiyaa milishaa dhiitee kufaa uf dandami. Yaa faarsee bulaa jecha kan kee uf qusadhu. Dubbiin jabaachaa jirti. Qeerroon arda qabsoo jalqabe kana hanga xumuratti godhutti abadan duubatti hin deebi'u beeka. Maal jennaani? Mootummaa agartee bilchiginnaa kanatu oofee akka isaan agartee jiraachuudhaaf rakkoo keessa jiran san rakkoon mataan isiitu agartee fala barbaaddi. Namni rakkoo keessa jiru fala rakkoo sanii akka inni ifitti barbaadu kan taasise mataa mootummaa bilchiginnaadha jechuudha. Bilchiginnaan guyyarraa guyyatti rakkoo uummataa itti jabeessuun uummanni akka abdii irraa muree daranuu gara qabsoo makamee mootummaa kanarratti fincila dhoosee dhumatti godhu jechuudha. Ifirra taasisaa jira jechuudha. Kanaafi warri afaan Oromoo dubbattan bara qeerroo agartee qabsoo qeerroo sayyaadadha. Akka tiim lammaan keessaa gadi bahee mootummaa keessaa gadi bahee uummata cinaa dhaabbatee uummanni kiyya gooftaan keenya uummata keenya jedhanii OPDO'n nu sobde jechuudha. Uummata tasbaatee at least uummataaf aantummaa argisiiftee uummata cinaa dhaabbattee mootummaa TPLF waliin goolabatti goote jechuudha. Ardas kan isinii dhaamu haala sanitti fakkeenya godhadha. Mootummaan kun dabraa jira. Mootummaa dippiloomaasiin kun, mootummaa diinagdeedhaan kun, mootummaa agartee saamicharratti bobba'ee saammatee haala mijjeeffatee biyya kana dhiisee keessaa baqachuu deemu kana abdattanii uummata keessan hin miidhina. Uummata keessan aantummaa itti agarsiisa. Uummata keessan cinaa dhaabbadha. Uummata keessan hin ajjeesina. Ergama fudhattan uummata keessan gara jabinaan irratti hin raawwatina. Ergama fudhattan inumaayyuu qeerroo fi qarree Oromiyaa akka isaan kararraa maqan, akka isaan uf eeggannoo godhan ergama fudhattan san gara agartee aantummatti gara agartee deeggarsa uummatatti jijjiiraadha. Seef godha. Lubbuu qeerroo seef godha. Qeerroo kanattu isinillee bilisa isin baasee bor biyya kana agartee waliin bulchuu akka itti fuftan isin taasisa waan ta'eef garaa guuttattanii garaa keessaniif jettanii hawaasa keessan hin miidhinaan ammallee irra deddeebi'ee dhaamsanii godha. Qeerroo Oromiyaa waliin aktivistoonni haqaa warri haqaaf falmattan hayyoota Oromoo akka Jaawar Mahamad faa waraana bilisummaa Oromoo faa cinaa dhaabbadhaati deeggarsa barbaachisu cinaa dhaabbannee waliin goolabatti haa goonu isiniin jenna. Qabsoon itti fufa. Oromiyaa fi Itiyoophiyaanis bilisanii baati bilchiginnaa jala. Better,